Ram barbada. Dabbasaalluu jedha waan taateef hin dhugu. Nana kabar amma inni hin jiru feerifannoo intini deemee jira meeshaa fuudhetoo deemee jira nana takko nana ta'a. Nana ta'a kaameraa tanii kaameraa jira mana keessa kaameraa shaashin akka xiqqoo dhabalee kaameraa jira kaameraa maadaamiti yeroo jimaan biyyaa baate to'alee amma Oromoo irratti maa kaameraa gaxxaba kana iyyaa dabar sabreen kaameraa kanarraa haa kaasu waan hatee nyaadhaan waan barbaadu ni nata. Kophaa keenyatti wajjumaan hannaa ishee. Gandishaa. Oh, gara kaameraa jira mana keessa homaa hatu dandeessu na laalan Filgisaa kenna laalan baay'ee tabudir. Ganni daqiiqaa takka carraa nakan. Daqiiqaa takka carraa nakan. Maafi dhibba jaha kanarratti waa dubbadhee bu'aa waan tokkoon si baay'ee si jaaladha. Dhugaani beekta nama hundarra nama si jaallatu ni beekta. Waan tokkoon si nama jaallatanii fi waa dhaamanii dubbii tana qabadhu. Obsi falmaattu. Ani hatattamaadhaan nama hatattamaatti mana mataan keessa hin dadhu. Hattuu naan jedha zeezi. Lubbu. Obsi. Hatattamaa mana mataan keessa. Saree waan mana kana kaffala unaa ergu Mana mataan seeni. Munir lubbu. Hatattamaa mana mataan seeni hojii. Isa. Diina hedduu qabda. Mana duwwaa kana amanin. Sin agarsiisaa cinqii dhiisaa firri darraa dhiisaa Oromootiyaa. Ani amma baqaanii sammuutiyaa. Ganni. Barbaada dhiisaa Duwwaa keessaa diina hedduu qabda. Warra Duwwaa hin beektu. If eegi ani kun uummatatti lafa irratti si wallaahi siin jira. Deemi mana hojii keessa hin nadhuutti tasgabbaa'e waa'ee bare. Dhugaa jirtuun si nuti qoricha si nyaachisanis boodaa si iyyuu hin dandeenyu. An takkichaa tanaan si dhaabu. Isuma dhugaa an Duwwaa hin abalu. Diina hedduu qabda. Dhugaa jirtuun sitti hima fudhadhu. Lubbuun jiraachuu feeta. Maal ganni maal balleessitee diina qabdi Muniir kassanii hinde. Gan dubartiin xilaa kan dhabdullee jechaa oolanii diina qabdi je'ee. Kun dhallee uummata Oromoo an takkichaa tanaan si dhaabu. Marzi sijjeesanii jedhina bannaataa na sodaachisin maaliin balleessa. Laalaa sinjee wallaahi sinjee. Yarana morinaa nutti namatti morinaa adaraa ayyaan abbaa keessanii namatti morinaa yoo dandeessanii oduu dhiisaatti sappoorti godhaa. Muniir rabbii keetii jedhito nama 1,100 teechitoo xilaata maalin jedhi maaltu jira xilaan sun maal goote. No deemtee mana madaamaa seenattu lakki ganda keessa deemuu dhaabi an dhugaa jirtu sitti waan jaaladhuuf hin jeen. Abbaan fedhe wantaa jiru deemu as gubbarraa ni beekta deem mana madaan dagadhu galatoomii nageettanii gadi bu'ee. Inni bakka ajanda bira jijjiira toofataa jiraan shi. Sijjeessa warri Dubaay barzii sijjeessa warri Allah ni shaklik inshaallah. والله الله نشكلك الله بفرجوك الله بشوفك والله العظيم ليش أنا بري بربادة بيارف ليش نجلس وأنا ليش يا بني آدم يا ربي يعني متى تيجي نادو بدا وأنا بالفرق مرضي سجلس ورد خير إن شاء الله Indoo ani gana habibti gana la konkolaataa dha konkolaataa gana akkas bararee jiraachuu fedhan lubbuuti yetana jiraachuu kenna sili galee ani hojii tiyya galee ofirraa hojii tiyya eegalee shidanaatee jiraachuu fedhan maaf indoo haadhati yaa jiraadhu hay maaf indoo ani maaliin balleessanii nama dhuunfaa hidhattee ilaala abbeeffadhaa Oromoo. Nuti si dhaabne gaa siif jennee si dhaabne akka feene jennee si dhaabne wareegama kafalee si dhaabne ani takkichaa taniif eegin sinji ni beeku. Si jaalannuuf. Ganni. Amma fakkeenyaaf engadda suudii agarra na dheeffe malma waaqayyo suudii agarra boqottee dheeffe suudii dhimma uffate walilole dhimma majoollee walilole na dheeffe saagarraa kayyanii dhimma uffate na tole na ati beekamu namni kuni Dee mana madaan ta'e samboodaan diinaaf fi adda baafatta tasgabbaayu. Kaleessa makiinaan na nyaatee oole. Makiinaan na nyaatee oole. Maal taatetti dha qoy? Mataan haatu kan bannaati warri Dubaay. Ganaa dhufee dhoqqanii sadiin bulii. Maalidha jaarsarratti wal dhabdee minaamintee waan garaa garaa haasa'u. Waayila
Wayne yooniin immoo dubbii qabsiisin kabannaate jaarsa maali? Rabbi dhugaa wantichi naan galle barbeetta dubbii gaafin kun anaafillee haaraadha dhugaa ganni reefun argaanillee akkuma yooniiti. Anasi rikoordi godhanii turan beektaa asii ganniin dhuftee laayif irra galtee turte fakkaata waansaa. Kaza waraabanii gadhiisanii achi booda maal jedhu jaarsaratti wal dhabanii ani waan garaagaraa postii gochaa robeetta. So ibsa gaanuu laaddu please. Nama irratti ollolle barluku. Dhugumala dhugaa kan hin qoosin rabbi hin qoosin. Gaafa irratti ollolle. Qo'ee guyyaa lama miti kan achi deemteeti maalidha girrigirrii isin humtaan naa galuu ide bar dheengaddareef dhuftee gidduu kanatti immoo maaltu uumame bakka nuu galuu dide. Abboo bicara nadhiisatti yoo nati guddi baatta nadhiisa abboo. Rabbi maalidha istii maal taate dishaatti maal taate qo'ee rakkoon si mudate. Abboo bannaa tane kaleessa beektattee shintee beekte sigalee maaltu dhuma isitti fakkaate yoo ni kiyya. Ani kan dubasee irra guyyaa meeqaffaadha guyyaa afuraffaadha beeku. Ani Joordaanitti wayyaan akka jiru narraa hafe beekta dhuga amma kana wayyaa namaa fadheera kun wayyaan akka jiru narraa hafe shaantaa lama narraa hafe beekte. Uffata ijoolleen Oromoo naa bitte hin gatu jeetaan uffata biyya sanii gatee dhufe. Dhugaa ilma waaqaa dubbachuudhaaf shaashii takka fidadhee dhufe Joordaan keessa. Uffatuma aadaa Oromoo callee aadaa Oromoo biyya san keessatti hin gatu jee uffata isaanii gatee uffata Oromoo naa bitte ijoolleen Oromoo kabaja naa qabdu naa bitte bicha fidadhee dhufe. Uffanni sun immoo biyya kanatti uffachuu hin dandeessu biyyi kun ibidda. Inni ho'aaf jette. Taa'ee sii dhufe egaa obboleessa koo nama abdattee dhufta miti. Nama hunda keessa nama abdattu jira bara. Nami nama ta'e nama abdattee makataa godhattu jira. Biree biraan boqodhe beekka beektaani biree biraan boqodhe isatu iyyuu waraqata sinaa hojjisiisee naa fixee isa bira dhufee amma uffata kana kaana kan uffanni nama ta'ee natti hin ta'u. Uffata nama akka fiyyaa malee uffanni nama biraa natti hin ta'u. Oduu uffanni haadha manaa biree natti ta'ee achanuma ishee sanuma fudhee uffadha rakkoon hin jiru. Amma uffata kana jijjiirrachuu barbaade ofirraa nama fakkaachuu barbaade jinnii fakkaadha dhugaa waaqayyoo nama fakkaadhu laan nama fakkaadhu beektee kana geessiin jedhee kaagameedha. Jijjiiraan uffata beekini uffata ofirraa jijjiira uffata uffadha nageessin jedheen gameedha. Bakka si geessaa shinaan jedhee ufee fuudhee nageessatti jiru. Biasa kan sih kan armara masih tinggal na hati na kan dia dari siap dan dia dulu biasa nih gitu. Ini macam si jab dan dia. Ini macam berecala si jab dan dia. Kenapa tuh? Beri aja cuma anak luput. Kazan silki toko pada kaman abang balas agar sama silki sini. Ada livi sini. Agar nasi mana berita kembali kokolata kekuman sini livi sini. Agar agen si tergau kena. Liburan ture Oromoon hundi argee ture nama kuma lama narra ture. Ishii bira gahee achitti makiina irraa buune akka nama maraatee kana godhanna waliin maramnee nagaa waliin jennee gameen bakka uffatas kennii fi naanis kennii fi naanis hin nyaanne mucayyooni fuula isaa dhiqattu nama isaa fakkaattu bakka na dhufa ofeensi fuudhaa jee achitti hubatee deemta. Silkii kana ishiin akkanatti fuutee makiinaa gubbaa keessi makiinaa gubbaa. Nuti ol seennu silkatiin mucaan makiinaa kaafate deeme silkiin lafa kufte samii kufte ani ganni waan an beekun jiru. Ani silkii xiyya bichaa harkaa qaba wayyaadhaa ofirraa qaban borsadhaa harkaa qaban. Achi silkiin kun kufe silkiin kiyya kufe silkiin kiyya itti jiru. Dawwani beelan danda'u qormaatas hin danda'u akkana laaltan kanaatti qormaata hin danda'u adaqaas hin danda'u hooqaas hin danda'u figalee. Aku tidak tahu apa dia biasa bakal mau over kita Naram tidak boleh nanti tahu orang itu. Aci, muda tidak wala muda terus dia itu dia menjum. Kami bakat makina afdeh bila ada ni apa nama nanti ciri tu lagi di behe. La la makina silkat tinggi tibil belama hiya maturai kata ada wala misalnya sangat agak dek asal dek aja hiya maturai silkin. Sani bola silki uffata gammeen isas deebi'ee odoo gammeen nama bira hin gahinni dugda ishee kan na kuttee kootu talatti gadhaan irraa fuudhii deemee jettee gammeedha. Yoo isheen
dadhabbii sunis xirriq jedheen irraa bobbadee abdii waan jedhamu tokko waan nama kuchisiisu bakka wanni wayii dhufee fuula kee fuulatti cillim jedhee beektaa hundee ani taan abeddee soo dhufee shiidhaa intala dandaana intala gawtutu intala sagalee san immoo kumaan jira silki kiyyaas nan agarsiisas dhaga'uu dandeessan kootu talatti gandarraa fudhi deemette bakka dubbii kona jedhee kana ofumarra jettaa dhugaa waaqayyo lafee haacee guyyaa qoree ta'e naa waraan ofumarra hin jettaa isheen kana jettu mucaafi dhufee dhufnaan bar ol fiigdee dhaqxee barrii cufattee kazaa namni bakka dawwaayee humaan taa'ee ofumarra dawwaayee taa'ee fuudhee tolchetti na deebise qaba akkana fitteetti na deebise bakka anas sirreessa sana dhageessan sirreessa birattis nan bitaa ishees nan tasgabbeessaa ati bakka jirtutti tasgabbaa'ee taa'ee jedhee bireebaatti na deebise bakka deebi'uu wanni tattee wayii tokkotis natti dhaga'ame dhufuu baachuu odoon dhufuu baadheellee jechuun keenya dhaga'ame lammaffaa immoo ani maallaqa sarabbichi na hooggate damoota ji'a sadii na hooggate Dora lakkuma tokkoo fi 300 na hooggate Dora lakkuma tokkoo fi 300 jechuun birri biyya kanaa birri 1000 jechuudha. Ani birri sun sodona harka jiraatti namtichi birri biyya sana laafee harka jiraatti. Ani gadi ba'ee uffata sanis nan bitadha. Mana siraa kafadhee jiraachuu hin danda'a saniin booda dalagaa biyya sana galaa jechuudha. Kubbulloota akka barkaan qabu. Kaardii hagammaa dadasii siin kaardiidhaan baafannee barka waan akka hin qabu. Digalee kunis natti dhaga'amte ani. Nezaan bakka. Homaa sin dubbannee nama takkatti sin dubbannee nama takkatti sin haasofnee silaa'uu siin kaardiin qabu intarneetii waan guutamin sirriin mi'een cufataa. Kaatee falmattuun nagaafachuu dhufte as biree bira nagaafachuu dhufte. Nagaafachuu dhufnaan bakka ishiin akkasumatti na laalte kottu bakka asii fuudhee galee uffata sabirraa jijjiirta uffanni keessatti hin ta'a. Uffata sabirraa jijjiirii boqonnaa sammuu keetii of laadhu kottettee kaatee as mana fiddee dhufte. Mana kana fiddee dhuftee oduman achi makiinaa keessa jiru oduma deemaa jiru viidiyoo gallakkiste. Warreen ani kaleessa isaan simadhe warreen ani kaleessa akkana godhee Hoonduu itti gaafatamaa lubbuu tiyyaa isaanii jette. Viidiyoon isheen hojjette sana agartanii jettan viidiyoo sana. Mulumaayyuu lafti natti qadaadamtee tudhooshiin kana jettu. Ani mana gahee as deemte jettee bira gahee dadhabbii dabbeelli beella habiibii kiyya xanneen na dheesee anuun beeku. Intalattii gandaa harkatti feentii naqqala jedhiin asitti. Isaan immoo ol qabadhaa iyyii jedhiin. Bakka natti dhagahame akka kiyya akka waan fiiganii biyya ofiitti deebi'an natti fakkaate kaleessa mana gallakkisaa inuma hin deema bakka ani biyya kana keessa hin deema hojjoo akkuma waan bararee biyyatti jettu gosuma deemuu natti fakkaate beektaa. Sigalee namni ati abdattee achi dhufte biroo akkas godhu maaltu sitti dhagahame. Kana bar silkiin bara aayifoonii miti bara saamsangii birrii kuma takkaati bara aayifoonii yoo ta'e lubboo ta'e ani kanas gadi ba'ee hin dubbanne bakka zimuman jedhee waan ishee waluuf nannabee bilbilli kiyya Joordaan fidadhee dhufe immoo intarneeta naa fudhachuu didee bilbila hin qabu eessanii nama dawwallee furmaataadhaadha zim jedheetumaan dawwaa'eetuma ofirra waa dhiise ishiin iyyitee iyyisiistee u'uu jettee otoo hin naqaqqabaan dhufe du'a biras nama hin geessu yaa obboleessa lubbuu namaan caalu bilbilli kuma 100 nufoo bitame lubbuu lamaa hin caalu bakka kanatti ani maaltu natti dhaga'ama sigalee biyyaaf haaraa namaaf haaraa waan hundaaf haaraa bakka kanatti ganniitti maal haa dhaga'amu kaleessa isaamee waanuma hundaafuu nama sabdachuu miti namni akka kufeen hin hafu namni akka kufeen hin hafu akka du'een hafa malee akka duutanii naftan malee akka kuftanii naftan ani qormaata nama anaaf haaraa maqbiti qormaanni ganniin har'aas jirtu tuni akka qoosatti miti kan as ga'een chaalenjii guddaa dabarseen as ga'e si galee chaalenjii dheeraan dabarsee sadarkaan har'a ga'een gargaarsa nama tokko malee qormaata hedduu dabarsee as ga'een waacee hedduu dabarsee as ga'een beela hedduu danda'ee as ga'een sini galee ani biyya Joordaanitti hojii namni hojjetu hojii dhiirri hojjetu hojjedhee tan as ga'e maaliif jireenya tiyya mo'achuuf nama ta'uuf sini galee san hundayyuu dabarseen as ga'e asis immoo rakkoo miti guyyaa lamaaf guyyaa sadiif torban takkaaf sammuu nama dhiphatti malee ani dalagaa tiyya argadee dalagaa gallaan maasalaama habiibi dalagaa tiyya gallaan ginii dhimmi biraa jiraate kaan hin beeku haadhoo koo inni biraa ammas dagaaggamee irra deddeebi'ee waan isinitti himu ani gammee ilmoo koodha malee dantaa biraa waan biraa qabu tokko hin jiru ilmoo kooti gammee ilmoo kooti hin guddise gammee ani har'a miti kan ol barre hoggaa afuriif deemne erga isaan ol bare ilmoo kooti jedhan isa waamuun isa yaamuyyuu
Aynan dhibu rileeshipii isaatiif rileeshipii isaan lama walii qaban beeku nan galchus maal na dhibeen waa'ee jireenya namaa. Sigalee ani birri barbaada biyyaa bee mana dhiira barbaada miti kan biyyaa bee buleessu. Namni Ganni dhiis bakka gaarii miti. Ganni maal sitti fakkaate ani? Waggaa shaniif nama jaahin agarree namni naaf araadana ijoolleen Oromoo namumti namni qooqa koo haasa'u anaaf soosidha. Suni sooshiitti dhagahamee jiraate maaloo abboleessa koo nuti lamaan furuu hin dandeenyu. Anaaf ishiin furuu hin dandeenyu tanaan duras rakkoo baay'ee walii furree irra bara. Waa baay'ee walii furree jira. Maaltu kana fuudhamee too iyyisiisamee dachee waliin buqqisamuu geechise. Maal sitti fakkaate ganni? Waan jechuu barbaadu ani odoon dogongore. Dogongora guddaa odoo qabaadhee natti kafan natti uffisti qullaa nan dhaabu. Sigalee natti uffisti. Natti uffistee uffisa na uffistee na kaffantee saniin booda namaa illee too na gaafattee oona numti illee balleessaa qabaadhe. Ol fuutee addabaabaayii na dhaabdee ol fuutee barra. Anumaan daafa akkasii ammaaf dhiisaa ofirraa si jechuudha. Ganni bakka dhiisi maal sitti fakkaate ani jalqaba beektaa wantichi naaf galuu didee viidiyoo ishee gaafan argu maaltu mudate mucaa kana maan rakkoo akkamii keessa galte kuniin jedhe. Achi as deebi'ee immoo kan eenyuun argaa kan keen argaa sayyuu dubartii ta'e tokkotu gadhiise beektaa gaa beektaa dubartittii san isheen gadhiisnaan maaltu adeemaa jira jarri kun gadda kaleessa reefu walitti maramanii har'ammoo maaltu gidduutti uumame. Achi booda aduu riippoortii dhufanii sifatanii iyyuu ani orgosuma biraa deeman orgosuma biree wajjin deeman ijaanuu laallee waliin qufne bara engadda laalee qufu dhuffin dhaqe. Amma ati maal sitti fakkaate yaa xiqqoo isheenis hin jarjarti natti fakkaata maaliifi in ariifatte baay'ee ariifatte yoo dhuguma wantichi silkiitu akkas taanaanii silkiif jecha akkas gote taanaani sirrii miti an akka nama tokkotti yoon taa'e ilaalu jechuudha maaliifi silkiin bor hin bitama. Birrii caalmaa immoo nama fira qabaachuun birrii caalaa maaliif lafati kuftee kan si kaasu namadha malee birriin illee si kaasuu dhiisuu danda'a waan ati qabdullee si kaasuu dhiisuu danda'a so rakkoo hin qabu baqa sammuu keessan ittiin qabinaa waan kanatti nagaa keessan buusaa atillee bakka jirtutti hojii kee ni jalqabdaa yaa salaamaa girrii ni uumta asirratti baqa sammuu kee firii godhii dhugaa kanarratti walitti bu'inaa tiijiin illee baay'ee jarjarte natti fakkaata nariifatte natti fakkaata. Garuu viidiyoo jechuun sirrii miti isinii galee gaafa waa aartaniif gaafa waa tokko gootanii utaaltanii viidiyoon hojjetinaa baqa taragaagaa wanta sana hubadhaa. Maaltu balleesse yooni viidiyoo maaltu fide? Suni dogoggora dhabeetta anamma akka gootti waa biraan iyyuu se'e malee. Oromoo cimqummaa. Tootaalii yoo pirankii ta'uu baate gara miidiyaatti dhufuun qabu ture beektaa yooni tootaalii dhimmi viidiyoo hojjetanii as waan an jedhe komentii kennus na wallaale maaliifi wanta sana hin beeku waan nan ta'eef jechuudha. Achas gaafan deebi'u immoo yeroo muraasa booda immoo kan ishee kanaa fidanii jechuudha. Achi booda fidanii wanta hin jirre walitti gaxxamanii namoonni warri kaan immoo beektaa gaafa losa saabuu waan garaa godhanii postii gochaa turan jechuudha. So gaafa walitti bu'amu lolli dhuunfaadhaa as miidiyaa kanarratti jarjartanii baasuu baattanii sii galee fakkeenyaaf waan itti gaabbitan gochuun sirrii miti. Guyyaa nama sadii booda ilaaltee viidiyoo kee ilaaltee maal ta'een akkas godhe miira keessa galtee waraabuu dandeessa. Ganni nagaa keeti. Galee so miidiyaarra fiduun sirriin turre baay'ee jarjarteen jedhan akka kotti isheenii so amma bakka dhiisaa walumaa galatti namni illee hubateera natti fakkaata. Ganni lakkoofsi kee kan duriin hojjetaa lubbu kara waasaappi. Maal hojjetan tara osoo silkiin kee odoo inni sanaa hojjete silaa maa dhibbadhaan meeqatti dawaladhee asii kara deema bar lakkoofsini bilbileen taree tana. Miseejarlee arge aktiivii miti. Ishi ani duba wanna chaarjan jira maadaan si argachuu danda'are. Siim kaardii naa bitan qaban akkatu siim kaardii naa bitame yoo bitadhe malee bilbilli kiyyaa intarneeta naa fudhachuu dide. Siim kaardii intarneeta namaa xalafadhee fudhachuu. Isaan barreessii fi ijoollee si birartuu na argattu koo isa argachuu barbaadan si argatu. Ganni bakka amma jirtu namootatti mi namoonni asirra jiran kunis si gargaaru. Qaamee gisee tokko mana bahuu hin danda'u madaamin xiyya tasaafarteerti. Inna mallaqa immoo waggaa barbaadde na bira hin jiru hojjattee qalzettee naa kennita lubbuushee. Kara biree sittaa sa'u bilbila biree sittaa sa'u. Bilbili bakka amma deemuudha biree bira deemaa achi deemaa. Egaa biree bira deema. Miseenjariin hojjetu ganni. Miseenjarri biyya kanaatti dawuliin hojjetu. So my god. Ganni